السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني والروت أمانتا برالي أكم زرتني نجا جرتني بكون جرتني تنجا في رحمن ربي ومن قمني اسم برها زرات جتسا هرّا وان بريدة توك وجت سودا في ديما زرّا قالوا كانان درون درسي والروت أمانتي كيا تاتني في هدوزين كلاتي فدا warroonni maatii kiyya hin ta'anis kottaa maatii naaf ta'a waan beeknu walirraa barannaa wal barsiisnaa kottaa maatii koo ta'a YouTube chaanal Gannoo YouTube jedhu like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Asuma no'aan sun har'a waraqina kan jedhamu hojjechuudhaaf deemutti jira. Kinoo akkuma argitanii qopheeffadhee deemaa jira. Ruuzaa kinomiche qopheeffadhee jira hanga nagahu ruuza qopheeffadhee jira asitti shabat kuzbara neena khadar qopheeffadhee jira akkuma argitanii asitti aseer leemoon qopheeffadhee jira isa kana jechuudha asitti ammoo zayituun qopheeffadhee jira akkuma argaa jirtan kana asitti shunkurtiidha qullubbii adii shunkurtii alangalleedha afaan arabiitiin basala khadar jedhama qopheeffadheen jira jechuudha waan nagaafinu akkuma argaa jirtanii asitti ammoo filfil roomii kan jedhamu qaaraa gurgurtaa saniini asitti ammoo maajuun tumaatoo ka solsaa isa jedhamu sanii isa kana tokko na barbaachisa kana mul'uma tokko itti godhadha na barbaachisa waan ta'eefi asitti timaatimii na barbaachisa timaatimii kana qaaraa nama guddoo qaaraa xixiqqoo sanii firee sadii kutee asii gadi darbee timaatimii kana ani ammootu mokshoraa godhee hadiida yani bulleessee daakusaniidhaan daakkadhe jechuudha. Isa akkanatti yoo daattan kukkuttuur akkana yoo daattan irra gaariidha. Asitti ammoo qimaqimamii qopheeffadhee jechuudha. Qimaqimamii kiyya asitti kuzbara mijaffaaf buharaat mushakkal kaarii filfil ahmar ni beektan jedhee yaada barbikaan jedhama asitti kammooni qopheeffadhee jira akkuma argitanii asitti ammoo filfil aswad isa jedhamu sun qopheeffadhee jira kanneen hundaahu qopheeffadhee deemee jira jechuudha isa kanallee jechuudha nu barbaachisa dibsiroomaan jedhama jechuudha isa kana yoo argaa jiraattan ta'e asiir leemoon kana cuuffaa loomii jechuudha cuuffaa loomii maatiin kiyya waan nama sirriitti dhangaggaa waan jaalatanii fi sirriitti barbaadanii kinoo isa jalatti kan gurraajitu kan argartan burcuqqoo gargadhaan jilaanii isa kan ammoo dibsiroomaan kan jedhamu isa kana jechuudha maankaa ruuzaa nyaatanii maankaa ruuzaa nyaatan isa lama itti godhadhee jira jechuudha inni kun hedduu takka baay'ee namatti tole jechuudha inni dhangaggaaya akkuma argitanii waraqni kiyya kan maruu hedduullee kinoo akka argitan kanatti qopheeffadheen jira amma kalxaa olmaanii qopheeffanna jechuudha inni kun ruuza akkuma argaa jirtan jechuudha timaatimii isa qopheeffanne asitti naqadha filfil roomii sitti naqadha garuu namni tokko isa kanallee ibiddarra kaa'ee akka bilchaatuu fi ibiddarratti illee hojjechuu danda'a garuu ibiddarratti hojjedhu asumatti inni jira qimaqimamii qopheeffanne kana inoo itti naqadha shunkurtii isa kana itti naqadha muduu isaatiiyyuu jechuudha zayitii qopheeffadhe leemoonii kana kinoo akkuma argaa jirtanii dibsiroomaan kan jedhamu sanii itti naqee isa kana akkana waliin dhaanne itti naqadhaa jechuudha.
maajum cimaatu muka solsaa isa jennu san jechuudha. Indaa bakka tokkotti akkanatti qabadha. Ergasii booddee miksii goona jechuudha ni makanna. Soogidda mootuyyuu murteessaa nyaata keessanii akka nyaata keessan baay'istanii godhuu dandeessanii xiqqeessitanii godhuu dandeessanii murteessaan soogiddaa yoo soogiddillee akka hafnetti ni beekan garuu murteessaa ammoo nyaata keessaniif irratti murtaa'a jechuudha. Hangana itti godhaa jechuun hin danda'amu soogidda maaliif murteessaan nyaataa fi bishaan isinii wajji fayyadamtan san irratti jechuudha kan murtaa'u. Namni kamuu ni beeka yaada soogidda hangam akka isa barbaachisu nyaata hojjetu san irratti hangam akka isa barbaachisu ni beeka yaada. Kanaaf miksii godhee kanatti miksii godha. Amma ammoo duunisii fi kuzbaraa shabatii neenaa isa kokkotanne sanii inni itti naqannaa jechuudha. Akkuma argatanii itti naqadheen jira. Akkuma agartanii akkanatti miksii goonaa jechuudha. Kinoo akkuma argaa jirtanii miksii kennaa kan godhanne sanii qopheeffanne sanii amma sanii marra jechuudha. Kinoo argaa jirtanii baay'ee ittiin baay'isuu maaliif waan ta'eef ruusni dheedhii waan ta'eef ganaa yeroo waan bilchaatuuf akkanatti maramuu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana sirri qoxxartanii maruullee fi qabdanii maaliif jennaan ruusni waan hin bilchaatneef yeroo bilchaate ruusni waan faaffa'uu fi iddoo kennuuf qabdanii xiqqir gootanii hin martanii yoo isin sirriitti qoxxartanii martan ammoo bishaan keessa sirriitti carraa bishaan argatee bilchaatu dhabuu danda'a waan ta'eef xiqqoo shofgootanii waan martan jechuudha. Akka argootanii martan roosni bilchaata waan hin taaneef jechuudha. Kan marti mara jechuudha. Mara isaa nama dhibuu beektanii warroota hin beekne jechuudha. Kan bakka kana. Ini warga agartan kana salphaadha jechuudha. Raabsa indoo namaayyuu hin dhibu kan amma marree jirra tartiibannaa jechuudha. Kanatti ni tartiibannaa jechuudha obboleewwan kiyya. Salphaadha hedduu. Kinoo obboleewwan kiyya amma tartiiba keessa jira. Asitti ammoo bishaan isaan bilcheessu asitti solsaa yookaan maajuun xumaa isa jedhamu sanii zayituun soogidda dabsiroomaan asir leemoon kana filfil aswad isa jedhamu sanii bishaan hojii miksii godhadhee qaba jechuudha. Amma waraqna biyya hojiiwwan itti naqdhaa jechuudha. Bishaan xiqqoo itti baay'isuu qabdan maaliif roosni bilchaata waan hin taaneef bishaan itti baay'isuu qabdan jechuudha. Akkasiin hin san booda arguu qabdanii bishaan jala gadaaseen zoorsisaa inni arguufna jechuudha. Akka bishaan jala gadi seenu jechuudha.
san booda gara ibiddaa irratti kaayyadha jechuudha. Han bilchaatu yoo bilchaatee daqiiqaa muraasa booda walitti kan deebinu ta'a. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Waa kinoo waraqina biinkiyyaa xumuramee jira. Maashaallah haa nyaannu. Hedduu shamarran qaqal'oof illee hedduu barbaachisaa sirriitti irra deddeebinee osoo nyaanne maatiin qoqqoode nyaata himataayyuu oofaa jiranii. Kottaa haa nyaannu isiniin jedha. Asumaan YouTube chaanaalii kana like share